Viidiyoo tana irratti rakkinna TikTok irratti isin mudate hunduma isaa akkaataa itti sirreeffachuu dandeettan isin agarsiisa. Yeroo eegaltan like godha eegala namoonni mana kanaaf maatii hin taane mootu subscribe godhaati maatii ta'a isin jedha. Gaafii tokkoffaa TikTok irratti viidiyoo keenya yeroo maxxansinu viidiyoon keenya sun namoota hunda biratti akkamitti nuuf daawwatamuu danda'a. Gaafii namoota hedduuti. Tokko tokkoon steepii isaa eedanii akkamitti akka maxxansuu dandeettan viidiyoo tana irratti isin agarsiisa kunoo. Egaa erga haala kanaan TikTok keessan geessintanii mallattoo ida'uu tana gattuu godhan akkuma baratame akkuma duraan itti viidiyoo maxxansitanitti maxxansuudha. Akkaataa isaa isin agarsiisa. Ani kunoo viidiyoo asii draftii keessaa qaban ta'eef viidiyoo asirra jiru kan gattuqee isin agarsiisame. Egaa rakkinni jiru irra guddaatti bakka kana waan ta'eef asiin dafee isin ga'e jechuudha. Erga haala kanaan viidiyoo keessan next gootanii asiin geettanii bakka kanatti sirreeffadha. Hundumti keessan jechuudha. Akkamitti maxxansuu qabna? Asirratti timeline kanarratti jechuudha wantoota kana barreessuu qabdan. Akkaataa an barreesse kanaan kun agartanii akkaataa asirra jiru kanaan hashtagii tana gootanii Oromoo TikTok, for you, viral video, Habesha TikTok, Ethiopia TikTok, educational waan barbaadan wantoota viral ta'an asirratti godhuu ni dandeetta. Rakkoon qabu. Xiqqeessaniillee lamallee sadiillee goota rakkoon qabu. Baay'atee fi miti. Akkasuma kunoo creator search insight jedha. Akkasuma for you page jedha. Inni biraan mootu kun gama gadiitti meeshinii yoo barbaadan anas meeshin godhuu dandeettan ijoollee namoota xiqqoo followers isaanii gurguddaa ta'e namoota dhageettii qaban namoota waan hojjetan sirratti dhageettii qaban namoota audiensii guddaa qaban namoota akkasii jala seentanii isaan maqaa isaanii asirratti meeshin gootan yeroo sana namoota isaan jala jiran santu isin hordofaa deema jechuudha. Kanaafuu haala kanaan bakka kana sirreessanii maxxansuu hin dandeettan tokkoffaan isa kan. Inni biraan mootu ammas rakkinni jiru irra guddaatti bakka kana waan ta'eef irra deddeebi'ee bakka kana isin agarsiisa. Maal gootanii fakkeenyaaf bakka kana agartanii kunoo bakkuma suuraa kee kana jala edit cover ta'e jettan bakka kana inni irraanfatina asirratti isii tana bakka edit jettan yeroo takka haala kanaan gattu hidhan. Erga haala kanaan gattu hidhanii maal godhuu qabna? Amma akkaataan suuraan kiyya kun itti taa'ee TikTok kiyya jala seenanii profaayilii kiyya gattu qanii viidiyoowwan ana maxxanse yoo ilaalan viidiyoon kiyya suni fiizikaalli isaa bareeda ta'uu qaba laala viidiyoon sun amma fiizikaalli kun fakkeenya ilaala isin agarsiisa amma fakkeenyaaf akkanoo godhe amma ilaala agartanii amma qophii isaa ilaala akkaataa itti sirra ilaala yookaan afaan na barsiisuu danda'a yookaan immoo afaan na jallisuu danda'a kanaafuu inni kun tiktaakiiwwan namoota hedduu jala deemtan namoonni baay'een viidiyoo yeroo maxxansan afaan bananiifaa maxxansan kun afaan jallisee maxxan akkasii mee tiktaakiiwwan hedduu jala ilaala kanaafuu waan kana tiktaakirra yoo sirreessitanii fiizikaal keessan sirreessan ilaalcha namaatiif baay'ee tokko namoota hawwachuu danda'a fakkeenyaaf kunoo akka amma jiru kana wayya xiqqoo jechuudha. Kanaafuu haala kanaan fiizikaala keessan sirreessitanii sana booda yoo barbaadan gama gadiitirra kunoo mallattoowwan gama gadii bakka barreeffamaati kunoo kana gatuudhaan gama gadiin. Sana booda asirratti maal gootanii waan barbaadan yaada keessan barreessitan asirratti jechuudha. Sana booda erga barreessanii gubbaarra bakka dan jettan gatuudhaan. Sana booda gubbaarra maal gootan seef gootan. Kunoo haala kana jechuudha. Kuni kana akkaataa itti maxxansuu qabdan inni kun. Ammas asuma keessa osoo hin baane fakkeenyaaf ilaala. Inni lammaffaan isa kana. Isa kana haala kanaan gatuudhaan. Kanaafuu viidiyoo keessan yeroo maxxansitan bakka kana of eeggannoo maxxansaa. Namoota baay'ee isaanii bakka kanatti friends bakka jedhu kanatti maxxansuuf viidiyoowwan baay'ee argaa jira. Inni biraan mootu ka gama gadiitirra fakkeenyaaf gama gadiitirra ooniliyuu ka jedhu ni jira. Isa irra goote taanaan viidiyoon kee namni si daawwatu ilmaan jiru guutumatti sima qofatu arga. Namni tokko si daawwatu jechuudha. Inni sadaffaan jiru kun immoo subscribe irratti yoo deebifte viidiyoo kee ka si daawwatu danda'u nama viidiyoo keessan gattuqee maallaqa si qafale qofatu ilaaluu danda'a. Inni lammaffaan jiru immoo isa kan friends jedha. Friendii kanarra goote immoo kan si ilaaluu danda'u friendii kee qofa nama follow si godhe qofa yookaan friendii kee kaati follow deebifteef qofa jechuudha. Kanaafuu kunillee sirri miti. Kan ta'uu qabu isa gubbaarra jiru everyone kan jedhu kanarratti gattuute haalaan diimaa irratti ibse kanaan haala kanaan sirreeffachuu qabdan. Inni biraa inni guddaan asitti kunoo bakka kana agartanii more option tan jettan yeroo tokko haala kanaan gatuun. Sana booda kunoo inni gubbaa kun akkanuma jiraatu qaba kunni jechuun magariisni kun. Kan biraa gadisiin akkatti gadisii xalaala. Gadisiixanii maal gootan bakka playlist jedhu agartanii add to playlist kan jedhu kan haala kanaan gatuudhaan. Sana booda playlistiiwwan keessan haala kanaan jiraatu qaba. Yoo hin jiru ta'e playlistiin keessan hin jiru ta'e new playlist kan jedhu kan isinii fida bakka mallattoo idoo wajjin. Asirratti waan barbaadan gootanii barreessan. Kun hashtag haala kanaan gootanii sana booda maal gootan FYP waan barbaadan gootanii dan gootan sana booda. Sana booda playlistii keessan keessa isinii dhufa laala. Isin dhufa kunoo haala kanaan jechuudha. Amma kanneen keessa barbaade for you page kan jedhu kan yookaan 1 miliyoonii kan godhuu danda'a yoo barbaade mootu for you page kan godhuu danda'a. Sana booda haala kanaan goona. Inni biraa ammas bakkuma kana keessa osoo hin baane maal gootan gama gadiitirra amma playlistii kenna for you page irra goonee jira. Amma irra guddaatti isa itti aanu kana irraanfattan. Ilaala kun asitti allow high quality uploads kan jedhu kan isiin tuni akkanatti asifuu qabdi. Yoo akkana ta'e viidiyoon keessan quality godhate irra guddaatti. TikTok studio irratti viidiyoo keessan kan akkasitti mallattoo diimaa irratti godhu sun waan tana sirreessuu qabdan. Kanaaf irra guddaatti wanti akkasii rakkoo isin mudata. Kanaafuu high quality kan haala kanarra yoo jiraate garanatti as deebisuu qabdan akkatti magariisa gootanii ibsuu qabdan. Yeroo san
TikTok studio irratti viidiyoo keessan pointii diimaa irratti mul'isa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isa kana sirreessitanii jennaan baay'ee bareedaadha. Ammas akkatti olsiistanii kunoo bakka kanatti agartanii save to device jedha. Save to device kan jedhu kun haala kanaan akkanatti ife taanaan viidiyoon isin maxxansitan sun riikardii yookaan daawulood ta'ee isin biratti hafa gaalarii keessan keessatti hafa. Akka gaalarii keessan isin jalaan guurnoo barbaadan hin cuftan. Viidiyoon keessan isin biratti hafuu barbaadan immoo banaa gootan jechuudha haala kanaan. Yeroo kana viidiyoo maxxansitan viidiyoon isin biratti hafa jechuudha. Kun TikTok irratti maxxana kun immoo gaalarii keessan keessatti hafa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan sirreessuu dandeettan. Ani hin barbaadu waan ta'eef kun ofirraa cufa haala kanaan. Kanaafuu haala kanaan erga isaan kana xumurtanii booda post sana booda dubbiin tokko hin jiru viidiyoon keessan namoota hunda biratti isin daawwatama. Kanaafuu bakka kanatti namoonni hedduu yeroo maxxansaa turtan dogongoroota baay'ee akka of keessaa argitanii sirreeffattan abdii guddaa isinitti qaba. Lammaffaa TikTokiin keenya foolloon isaa dafee nu guddataa hin jiru. Na jalaa gadi dhaataa jira. Foolloon kiyya dafee akkamitti 10,000 naa galuu danda'a. Akkamitti hatattamaan bakka amma jiru kanarraa naa dabaluu danda'a. Dhugaa jiru lafa kaayee isin agarsiisa. Akkatti foolloon keessan hatattamaan dafee isin guddachuu danda'u. Riyaalitii isaa waan lafa jiru isinitti hima. Kunoo viidiyoo tanarratti akkamitti akka foolloon keessan hatattamaan akka bakka jirurraa isin socho'uu danda'uu fi rakkina isin mudachuu danda'u isin agarsiisa tokko tokkoon. Egaa maal goona? Erga haala kanaan TikTok keenya keessanii maal goona? Sarara sadii gubbaarra kana yeroo tokko haala kana gattuudhaan. Sana booda maal goona? Gama gadiitira setting and privacy kan jiru kana yeroo tokko gattuqa. Sana booda bakka kana eeggachuu qabdan. Kunoo isa lammaffaarra jiru. Privacy kan jiru kana yeroo tokko haala kanaan gattuudhaan. Sana booda isii gubbaarra jirtan isiin tuni haala amma jirtu kanaan magariisa akkanatti itaanan sirriin jiru. Akkaawuntiin keessan qulfiirra jira jechuudha. Foolloo tokko sii dabaluu danda'u. Kanaafuu private jira. Isa kana sirreessuu qabna. Maal goona? Haala kanaan dubatti irraa deefnee maal goona? Cuufna jechuudha. Sirri jira amma akkana ta'uu qaba malee banamuu hin qabu. Kanaafuu haala kanaan sirreessaa. Ammas maal goona? Bakkuma kana osoo hin baane yeroo tokko qofa dubatti deebitan. Yeroo tokko dubatti akkana deebitan. Dubatti deebinee maal goona? Akkatti ol siisaa ilaala. Akkatti ol masiisan. Ol siisinee maal goona? Akkatti ol siisine kunoo bakka kana jechuudha. Free up space tan jettan isii tana haala kanaan gafitanii maal gootan? Clear gootan isa kana. Maaliif yoo namni follow isin godhu ofirraa isin deebisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu isa kanas haala kanaan sirreessitan. Kanaafuu ammas kana maal gootan? Haala kanaan clear gootan. Isa kana hundumaa irra deemtanii clear gootan jechuudha. Haala kanaan isa kana isin sirreeffattan. Inni biraa ammas dubatti deebina. Xumurreen amma as keessa xumura dubatti deemne. Ammas isa biraa isin agarsiisa. Inni biraa immoo maal gootan? Gubbaarra ilaala. Following kiyya 10,000. Followersiin kiyya 382. Laayikiin kiyya 900 akkuma argaa jirtan jechuudha. Ilaala bakka kanatti amma nama tokko follow hin godhu. Nama tokko mee nama follow na godhe isin agarsiisa. Mee amma follow nama tokko deebisee ilaala. Ilaala amma fakkeenyaaf follow deebisa amma. Follow nama kana deebisu maal godha? Follow bakka jiru gattuqa. Ilaala akkatti ofirraa deebisu. Ammas kanas ilaala. Akkatti ofirraa deebisu. Kanas ilaala akkatti ofirraa deebisu. Nama tokkoofu follow baakii deebisuu hin danda'u. Asuma keessa ammoo nama tokko mee profaayilii isaa gattuqe nama isa jala jiru follow godhee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf nama isa jala jiru. Amma ilaala nam amma as keessa follow godhame mee nama tokko follow godhuu danda'a? Ilaala follow godhuu hin danda'u. Ofirraa deebisa ilaala. Ammas kun agartanii ofirraa deebisaa jira. Agartanii haala kanaan nama tokko follow godhuu hin danda'u. Kanas akkamitti sirreeffanne ilaala. Amma storage kiyya guutee jira. Kanneen keessa agartanii gamanatti following kan jiru kan agartanii 10,000 galee jira. 10,000 erga galee following kiyya hangana socho'uu hin danda'u. Keessanis 10,000 galaan socho'uu hin danda'u. Kanaafuu maal goona? Bakkuma san gattuu ilaala. Sana booda maal goona? As keessa gadi siixanii gama gadiitirra followersii keessan ka duraanii namoota ilaala. Namoota followersiin keessan user jedhu. Namoota akkaawuntiin isaa as keessa user jedhu. Ka user ta'e following keessan keessan user kan ta'e isin galee ka user jedhu. Ka akkaawuntiin isaanii baanii ta'e kunoo fakkeenya ilaala. Isa kana agartanii amma user ta'ee jira. Inni kun user akkaawuntii badee jiru. Akkaawuntii badee jiru. Isaan kun userii kanneen agartanii userii kanneen keessa deemtanii irraa hir'iftan. Sana booda storagein keessan isinii banama jechuudha. Kanaafuu haala kanaan follow baakii namaa deebisuu fi akka namni follow isin godhu ta'uu godhuu ni dandeettan. Follow keessan ofirraa kan deebisu immoo yoo bakka reefu isin agarsiisan private isan banaa gootan follow keessan akka amma yoo gattu follow godhu ofirraa deebisu kan agartanii akkasitti follow keessan akka namni follow isin godhu isin dhorka jechuudha. Akkasuma immoo storage keessan sirreessan. Kanaafuu haala kanaan akkaataa itti follow keessan sirreeffachuu dandeettan isin agarsiisa jira. Inni biraa immoo irra guddaatti maal godhuu qabdan? TikTok keessatti viidiyoo babbareedaa maxxansaa, viidiyoo ajaa'ibsiisaa maxxansaa, viidiyoo ajandaa qabu maxxansaa, ajandaa barbaadatti maxxansaa, viidiyoo akkasii namoota biratti baay'ee tokko daawwatan followersiin keessan saffisaan isin guddataa deema. Kanaafuu yeroodhaan viidiyoo maxxansaa. Kanaafuu yeroo san baay'ee tokko akka ajaa'iba kanatti followersiin keessan bifa addaatiin dabalaa deema. Kanaafuu haala kanaan TikTok keessan follow isa akka dabalu godhuu dandeettan step 1 setting isin agarsiisa kana haala kanaan eeydanii viidiyoo keessan irra TikTok keessan haala kanaan control gootanii of eeggannoo yoo deemtan follow keessan sababa hin daballeef tokko hin qabu. Sadaffaa TikTokiin keenya erga 10,000 ga'ee booda akkamitti maallaqa ittiin dalagachuu dandeenya? Namoota hedduun na gaafataa jira. Kanaafuu akkaataa TikTokidhaan biizinasii ittiin dalagachuu dandeettan akkaataa itti hatattamaan maallaqa ittiin argachuu dandeettanis dhugaa jiru lafa kaayee isinitti hima. Egaa maal gootan? Gubbarra sarara sadii bara kana gattuudhaan
ammas maal goona gadi siine setting and privacy kan jedhu kana gatuutan ol siisine maal goona kunoo asitti ads tan jettan agartan ads tan haala kanaan gootan inni kun cufaa ta'e taanan sirri miti kanaafuu maal gootan isa kana banuu qabdan haala kanaan banamuu qaba inni kun banamuu qaba ka advertise inni biraammoo ammas yeroo tokko dubatti deebitan ammas maal goona gubbarra sarara tuqaa sadii kana gatuutan haala kana sana booda kunoo asitti tiktok studio bakka jedhu kana haala kanaan gatuutanii seentan erga seentanii booda gubbarra mallattoo seetingii tana yeroo takka haala kanaan gatuutan sana booda kunoo aar seetingii tana agartanii isiin tunis ta advertise isiin tun cufaa taanan beeksisa tokko tiktok irratti wantoota monetize isinii ta'uu danda'an tokko fakkeenyaaf karaa itti maallaqa dalagattan sana karaa san isinii mijeessuu hin danda'u cufaa jira waan ta'eef aarsiin kanaafuu aarsii keessan kan ka poostii wajjin viidiyoo yeroo maxxansitan aarsiin isinii dhiyeessu isii tana mallattoo tana akkatti ibsuu qabdan sana booda haala kanaan inni ife amma beeksisa adda addaa tiktok keessan irratti isinii fida jechuudha sana booda monetize gootan itti fayyadamuu dandeettan inni biraa ammas asumatti isin agarsiisa gadi siixanii maal gootan kunoo ilaala asitti amma isaan kunniin fakkeenyaaf amma creator market place kan jedhu jira live reward ni jira brand mention kan jedhu jira subscribe ni jira tiktok shop for creator ni jira with artist ni jira isaan kanniin kana irra guddaatti jechuudha kanaafuu inni biraa immoo sireesii kana agartanii sirees kan jedhu mee tokko tokkoon isin agarsiisa live reward jechuun live seentanii giftiiwwan isinii kennamu maallaqa argachuu jechuudha wanti biraa miti akkasuma market place jechuun marketiiwwan adda addaatirraa seetingii reef isin agarsiisan irraa aadsii bantanii jirtan sana booda market place kana jalattis isinii dhufa beeksisni adda addaa akkasuma mootu garnaas dhuftan inni sadaffaarra isa kana biraandii kana haala kanaan gatuutan isinii dhufa jechuudha innis 10,000 gaafa geettan sana booda inni kun maal jedhaa kun asirratti jechuudha join tiktok branded mission jedha kanaafuu haala kanaan isin dhufe 10,000 gaafa geettan akkana isin dhufa amma maal jedha guyyaa 30 keessatti viidiyoo keessan irratti viewers yookaan namoonni isin hordofan nama 1,000 viidiyoo keessan hordofuu qaba jedha xiqqaadha baay'ee tokko jechuudha akkasuma followers 1,000 qofa isin gaafata viidiyoo 3 ji'a tokko keessa maxxansuu qabdan jedhan kanaafuu haala kanaan isaan kanneen raayitii godhee jira amma maal goonare gama gadiitti rakkunoo isii tana haala kanaan gatuutan yoo viidiyoo hanqinni wayii jiraate isin bira mallattoo tana yeroo gatuutan magariisni kun hin ba'u yeroo mallattoo tana gatuutanis akkuma dura jiru sanitti jira jechuudha kun hin diimatu jechuudha kun diimate taanaan amma agrii yoo godhe agrii bakka jettan yoo tuqe bakka accept na godhe jechuudha sana booda beeksisa adda addaa naafida biraandii kanarratti jechuudha sana booda yeroo an viidiyoo maxxansu biraandii jalatti maxxansuu hin danda'a yeroo san beeksisni isaanii sun namoota bira ga'ee sababa keessan yoo gurgurame achirraa koomishina qabdan jechuudha kanaafuu haala kanaan isa kanas fayyadamuu dandeessan kanaafuu tiktok shop for creator kan jedhu kun immoo waan tokko gurgurtanii irraa bu'aa buufachuu tiktokin ufuma isaatii isinii dhiyeessa waan isin godhuu qabdan yeroo sana hunda isaanii kanneen monetize gootan taanaan wantoota isin hojjetan san isinii fidee beeksisii jedhee isinii fida jechuudha yeroo san viidiyoo maxxansitan jalatti beeksiftan yoo nama laayivii seentu taatan laayivii keessan jalatti akka dhiyaatu liink gootan jechuudha yeroo san yeroo laayivii seentan hundumaa liink gootan yeroo viidiyoo maxxansitanis liink gootan yeroo kana isinii dhiyeessa jechuudha kanaafuu asumarraa koomishinii isinii muraa deema jechuudha work with artistiin kunis isas monetize gootan inni bulii 15tti yookaan ji'atti akkuma naannoo keessanitti yoo Itoophiyaa jiraatan wantoonni kun isinii dhufuu dhabuun mala isinii galee kanaafuu garuu naannoo biraatti irra guddaatti hin dhufa wanti kun jechuudha kanaafuu sirboota adda addaa muuziqaa adda addaa namaa dhufa jechuudha namaa fida ufuma isaatii monetize godha jedhee system notification keessatti dhufa yeroo san gattuu hixanii sirba yookaan reaction yookaan waan wayii irra dalaydanii sagalee isaa san irratti waan tokko sochii adda addaa irratti hojjetan sana booda namoota hedduu biratti isin daawwatame akkuma isin daawwatame sanitti isin kafala jechuudha koomishinii isaa kanaafuu innis akkas inni biraa kun viidiyoo giftidha viidiyoo gift jechuun viidiyoo giftiin keessan 10,000 yoo galtan isas hin bantan isin agarsiisa jallee dhumarratti jechuudha inni biraa immoo sireesii kana jechuun viidiyoo keessan viidiyoo bareedaa tokko hojjettan fakkeenyaaf viidiyoo bareedaa hojjettan isa kana dursa seetingiiwwan isaa hin sirreessan erga sirreessanii jettanii boon gattuuxanii sirreessan fakkeenyaaf akkana gattuu isin agarsiisa amma isa kana gubbarra gattuuxanii bakka seetingii kana guutuu isaan guuttan ani guutee jira garuu expire negalaa ta'ee jira kanaafuu yeroo baallama irratti qabatee jira kanaafuu haaratti update godhuu qaba yookaan sirreessuu qaba jechuudha kanaafuu amma kiriit naan banu ilaala amma naa banuu hin danda'u yeroo biraa baallama irratti qabatee jechuudha sunis naan jedhaa jira kanaafuu yeroo biraa naan jedhaa jira kanaafuu isin maal gootan gattuuxanii bakka seetingii san gattuuxanii maqaa keessan maqaa abbaa keessanii guuttan waan silaa inni isin gaafatu irratti guuttan sana booda erga viidiyoo keessan qopheeffattanii waraabdanii booda yeroo tiktok irratti viidiyoo maxxansan akkuma maxxansan saniin fakkeenyaaf amma haala kanaan xumurre yeroo viidiyoo keessan maxxansu post godhuudhaan kunoo liink jedha bakka aad liink jettana kun agartanii kanneen keessa akkuma asitti jiru kana sirees kan jedhu isinii jira ani waan amma isiniin jedhaniif yeroo baallama irratti qabatee jira kanaafuu yeroo biraa naabana jechuudha cufamee jira kiyya kanaafuu isinii maaltu dhufa asitti isin dhufa sirees irratti maxxansuu dandeettan yeroo san gattuuxanii jennaan waan maxxansitan kana viidiyoo maxxansitan kana guutumattuu gattuuxanii sireesii qofa irratti maxxansitan jechuudha yeroo kana maal ta'an viidiyoo keessan san namni tokko gattuqee ilaaluuf maal godha
maallaqa feetan doolaara 2 gurguratan, feetan doolaara 5 gurguratan, feetan doolaara 10 gurguratan. Namni viidiyoo keessan sallaalu dirqama doolaara isinii kafalee ilaaluu danda'a. Akkasuma immoo bakkuma kanatti kun amma bakka everyone can view this post kan yookaan bakka kana gatuutan. Kunoo gama gadiitirra fakkeenyaaf agartanii subscribers kan jedhu kan isa kanarra yoo gootanis maal taare yeroo post godhan amma viidiyoo kiyya kan namni ilaaluu danda'u nama subscribe na godhe yookaan immootu nama maallaqa irraa bitate qofatu ilaala jechuudha. Karaawwan akkana kanneen karaa ittiin maallaqa argannudha jechuudha. Kanaafuu TikTok irratti maallaqa barbaadda yoo ta'e nama ajandaa uumu ta'uu qabdan. Nama viidiyoon keessan wantoota akkana kanneen gurgurachuuf nama viidiyoon keessan sirriitti barbaadamu ta'uu qabdan. Viidiyoon keessan sirriitti barbaadamu qaba. Kanaan alatti maal godhuu qabdan? Irra guddaatti isin maal godhuu qabdan? Laayivii seenaati laayiv giiftii adda addaa isinii kennan. Inni biraan mootu viidiyoo giifti kan jedhu kana haala kanaan gatuutan. Sana booda gaafa 10,000 geettan inni kun akkatti isinii dhufa jechuudha. Isa kana yoo hin banne sirrii miti. Isa kana maal gootan haala kanaan gatuutanii maal gootan turn on gootan kun haala kanaan on gootan jechuudha. Haala kanaan amma viidiyoo giiftiin keessan baname. Sana booda maal ta'a ilaala fakkeenya isin agarsiisa amma. Viidiyoo kana gattuqee isin agarsiisa. Amma haala kanaan dhufe. Fakkeenyaaf amma viidiyoo kanarratti maal godha kunoo koomantii irra seena amma. Haala kanaan koomantii irra seena. Erga koomantii irra seenee maal godha kunoo asitti koomantii yaada wayii barreessaaf. Amma fakkeenyaaf haala kanaan waaw jedheen yoo barbaade jechuudha. Waaw jedheemi sana booda amma maal godha osoo poost hin goone kunoo bakka kana agartanii mallattootan. Isii tana haala kanaan gattuqee maal godhana irratti dabalaaf giiftii 5 10tu jira 15 25 50 100 200 kun hanga barbaade fira hanga irratti jechuudha. Waan barbaade irratti godhuuf hin danda'a. Sana booda maal godha bakka kanatti richaarjii sana booda maal godha kunoo asitti mallattoo tan agartanii bakka seenni jettan isii matan akkana gatu. Isin kennuu danda'a jechuudha. Salphumatti jechuudha. Kanaafuu haala kanaan viidiyoonis argachuu hin dandeettan. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamuu hin dandeettan. Afuraffaa TikTokii kenna paaswoordii isaa akkamitti jijjiiruu dandeenya. Dabalataan immoo lakkoofsan banee akkamitti imeela itti galfachuu danda'a yookaan akkamitti lakkoofsa kana keessa jijjiiruu danda'a. Kanaafi kan kana fakkaatan sababoota TikTok irratti isin mudatan hunduma isaa isinii maxxansaa jira. Viidiyoo tana hanga dhumaatti xumura. Inni biraa gaafii salphaa gaafii namoonni hedduun ittiin rakkachuu danda'an jechuudha. Kanaafuu isallee isinii deebisa. Egaa paaswoordii keenya akkamitti jijjiiranna? Paaswoordii TikTokii keessanii akka itti jijjiirtan gubbarra sarara sadii kana yeroo takka haala kanaan gatuutan. Sana booda gama gadiitirra setting and privacy kan jedhu yeroo takka tuutan. Gubbarra bakka account kan jedhu kana gatuutan. Sana booda maal gootan kunoo asitti paaswoordii gara. Bakka paaswoordii jedhu kan akkana gatuutan. Dhumate. Sana booda lakkoofsa ittiin bantan kunoo dhuma isaa isin agarsiisa. Sana booda ufuma isaatii miseejiin isin dhufa. Kunoo miseejii kana agartanii miseejii kana haala kanaan itti galchitan. Erga miseejii kana haala kanaan itti galtanii booda kunoo haala kanaan isin dhufa. Amma maal jedhaa jira? Paaswoordii itti galchinaan jedhaa jira. Kanaafuu ani maal godha amma asirratti paaswoordii galcha. Paaswoordii akkamii galcha? Haala amma isin agarsiisu kanaan itti galchitan. Paaswoordii keessan akka inni irraanfannetti kan yaadattan. Yaadannoo irratti qabattanii fakkeenyaaf amma haashtaagii itti godhe sana booda yeroo tokko barreessame kunoo mallattootan akkana yoo gootan amma waan barbaadde yoo barreessan agartanii isinitti mul'atu laala. Yeroo kana dogongoruu dandeettan. Mallattoo ijaatan akkana haala kanaan gatuutan. Gaasitti mallattoo ijaatan agartanii haala kanaan amma agartanii wanni barreessinatti mul'ate. Sana booda maal gootanii haala kanaan gootanii ammas tan itti dabaltan. Mallattoo siimbooliiwwan tan itti fayyadamtan. Sana booda yoo barbaadan fakkeenyaaf maqama keessan yoo barbaadan kunoo haala kana qubee dursa eegaltanii guddaan eegala haala kanaan. Sana booda xiqqaa itti aansisan. Fakkeenyaaf amma Shamsuu. Kunoo amma haala kana Shamsu jedhemi sana booda yoo barbaadan umrii keessan yoo barbaadan waan yoo barbaadan haala kanaan gootan dhumarratti yoo barbaadan waan barbaadan waan qalbii keessan keessa jiru irratti godhuu dandeettan. Yoo barbaadan maqaa barbaadan maqaa waanuma isin tolee maqaa barreessitan bakkanatti qubee eegaltanii qubee guddaan godha. Haashtaagii fi meeshinii kana godha. Simboolii wayii itti dabala. Sana booda maal gootan haala kanaan gootanii ammas dhumarratti yoo barbaadan haashtaagii gootan. Yoo barbaadan immoo waan barbaadan gootan kanneen keessa. Sana booda haala kanaan gootan amma raayitii godhe. Raayitiin kunniin sadiin jiraatu qaba laala. Kunni raayitii godhu. Yoo raayitii kana keessaa fakkeenyaaf ilaala akka itti hir'atan. Amma agartanii hir'ate amma akkana taanan sirrii hin fudhatu laala. Kanaafuu akka raayitii godhu akka inni raayitii ta'uu qaba laala. Amma sin fudhan agartanii maal godhuu jira lakkoofsa itti dabale jedhaa jira. Kanaafuu maal goona lakkoofsa itti dabale fakkeenya amma fudhate. Amma itti dabala. Strong ta'uu qaba ilaala. Haala kana itti dabala. Sana booda maal godha gattuqa. Sana booda paaswoordiin kiyya jijjiirame jechuudha. Kanaafuu haala kanaan salphumatti paaswoordii keessan lakkoofsuma irratti meeseejii isin dhufuun jijjiiruu dandeetta salphumatti. Inni biraan mootu iimeela keenya akkamitti jijjiirannaa. Ammas fagoo hin deemnu kunoo gubbarra akkaawunti information kan jedhu kana gatu. Sana booda kunoo lakkoofsa ittiin bananne jijjiiruu barbaadan lakkoofsa kebiraa itti jijjiiruu barbaadan bakkuma lakkoofsa kana yeroo tokko akkana gatu. Sana booda change bakka jedhu kana gatu maal ta'a lakkoofsa kanarratti meeseejii erga lakkoofsa isin dhufa kana koodii isin dhufa kana kan lakkoofsa kanatti isin dhufa kana itti galchitan sana booda lakkoofsa kana keessaa isin haqa ofuma isaati isin haqeemi lakkoofsa haaraa fidatan san itti galchitan dhumate imeela itti galchuu barbaadan isa gadii kana kun imeel jedhan imeelli keessan dhumni isaa isinitti mul'isa bakkuma imeela kana gatuutan sana booda change bakka jedhu kana yoo gatuutan maal ta'a
Imeela telefoona keessan jiru isa kan isinii fida miseejii isinitti erga koodii digitii 4. Bakkuma san deemtanii imeelli keessan eessa jira? Telefoona keessan irra jira. Kunoo telefoona hundumtuu ni qaba imeela. Akkana barbaada. Kunoo as keessa agartanii as keessa dhokata ilaala. Bakkana isin imeelli keessan isa kana. Sana booda kunoo isa kana jechuudha. Imeelli isa kana. Maal gootarree kunoo haala kana isin dhufa. Yoo inni as keessatti miseejiin isinitti mul'isuu den akkana qabaatee akkana gad harkisa. Refresh godha. Yeroo san asitti isin dhufa jechuudha. Kanaafuu isin dhufaami yeroo san fuutanii itti galchitan salphumatti. Sana booda isa jijjiirtan imeela biraa itti galchitan jechuudha. Yoo imeela hin qabaannes imeela as keessa hin qabne yoo ta'e lakkoofsa qofaan bantan imeela bakkana hin jiroo ta'e maal godhuu qabdanii imeela bakkanatti galchuuf maal gootan imeela keessan bira deemtan imeelli keessan gattuutanii as keessaa ba'ee isin agarsiisa. Ishii tana yeroo tokko akkana gattuutanii imeela keessan laaluuf maal godhuu qabdanii bakka san mallattoo qubee tana akkana gattuutan. Sana booda imeelli keessan kunoo as jalatti isin dhufa kunoo. Fakkeenyaaf kunoo amma ilaala. Agartanii amma imeelli kiyya isa kana akkanumatti kooppii gootanii osoo qubee takka hin dogongorre isa kana akka inni asirra jiru kanatti qabattanii wayirratti barreeffatanii yookaan suuraa kaafattanii akkaataa inni barreesse qubee guddaa fi xiqqaa isaa cheeggootanii sana booda asii fudhattanii baatan. Fudhattanii baatanii as dhuftanii maal gootan bakka imeel jedhu kana gattuutanii bakka sanitti itti galchitan. Yeroo isin itti galchitanii jettan irratti barreessitanii isin irratti kilik gootan miiseejiin isin dhufa. Eessatti dhufa? Miiseejiin as keessatti dhufa kunoo. As keessa isin dhufa. Yoo inni dafee bakkana isin ga'uu dide turee jedhe maal gootan refresh godha akkatti gadi qabaati gad harkisaa gad lakkisaa. Agartanii yeroo san maalta yeroo san dhufa jechuun mul'ata isinitti mul'ata jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isa fuutanii imeela keessan san koodii kana asii fuutanii maal gootan bakka kana fidanii koodii inni isin gaafate digiitii jaa bakka kanatti isin gaafata. Bakkuma sani galchitan. Sana booda imeela keessan salphumatti itti galfattan jechuudha. Achuma keessa baaftanii telefoonuma keessa irraa baaftanii. Kanaafuu haala kanaan imeela keessanis argattanii itti fayyadamuu dandeettan lakkoofsa keessanii jijjiirachuu dandeettan aadsiiwwan keessanii ittiin babbanachuu dandeettan viidiyoo tana irratti namoonni hedduun rakkina keessan akka itti fudhattan abdii qaba. Subscribe godhaa maatii ta'aa isin jira akkasuma viidiyoo tan like godhaa koomentii babbareedaa barreessaa isin jira ulfaadhaa nagaa nataan.